Gadaan geetti hunda dura baga guyyaa sina qabeessa marii paanaalii dabarsa alangee gadaatu namaatiin isin ga'e jecha waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin anaa dhufuun isiniin jechuu barbaada. Oromoon saba addunyaa dursee dammaquudhaan sirna addunyaaf raajitee sirna gadaa ijaaree sababa sirna kanaatiif maqaan Oromoos maqaan biyyaas fiixee qaroominaa addunyaa irratti akka beekamu ta'eera. Oromoon sirna gadaa ijaaruudhaan keessoo ofii tichee ollaa ofii wajjin ammoo kaan moggaasaan kaan guddifachaan kaan ammoo meedhichaan firoomee saba guddaa ta'uusaa agarsiiseera. Kana keessatti ammoo gadaan tuulamaa guddachuu mul'achuu fi bal'achuu Oromootiif guddaa kan qabudha. Murtiilee gadaa Oromoo cabiinsa dhibamuu fi buqqifamuu guddaan irratti raawwate keessaa gadaan tuulamaa madaa fi kukkulfannaa darbaa dabarsaan irratti raawwatee dandamatee hanga barii jijjiiramaatti wallaansoo cimaatiin as ga'eera. Tuulamni bara ulfaansaa kallachaa fi caachuun faajjii fi bokkuun ulfootti bahuu dhorkaman halkan dukkanaan dhoksee roobaaf caamaan sirna isaatti fikkatee har'aan ga'eera. Kaan ammoo dhiibbaan cimnaan ulfaasaa kan banneef lafa lagaa fi nama isaa gadhiisee gara obbolaasaa Arsii, Maccaa, Boorana, Gujii, Ituu fi Umbunnaatti godaanuuf dirqame. Gaafa dirqiin godaanuu murteessus akkas jedhee quuqaa fi dhaamsa isaa ibsate. Siibee biyyaa siibee yoo mujjaan ollaa siitee yoo qamaleen soddaa siitee jechuun afuulaan dhaamsa isaa dhaammataa ture. Waanjoo waggaa 150 booda barii jijjiiramaa irraa eegalee xiyyeeffannaa mootummaan jijjiiramaa itti kenneen aadaa, duudhaa fi ulfoo Oromootiif kabajatu dhufe. Sirnoonni tuulamaa kanneen akka Irreechaa, Goobee, Shinooyyee addatti immoo iddoo ulfoon hora Finfinnee deebi'ee saaqamuun uummata Oromootiif ulfina bara baraan yaadatamudha. Mariin paanaanii irraa iddoo seena qabeessa qe'ee qullalleetti geggeessaa jirrus qaama milkaa'inoota barii jijjiiramaa ta'uusaa kan mirkaneessudha. Kaleessa dheengadda handhuura kanatti waa'ee Oromoo dubbachuun yakka. Faa fi calaqqee Oromoo agarsiisaa deemuun nama dabsiisa ture. Dukkanni kaleessaa sun har'a jijjiirameera. Bokkuun qajeela faajjiin dhaabbateera. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa galmoota mootummaa naannichaatiin qabaman milkeessuuf addatti immoo haaromsa aadaa milkeessuuf hojii qorannoo fi misooma aadaa, aartii, seenaa fi hambaa Oromoo sadarkaa uummata Oromoo madaaluun geggeessuuf tattaaffii taasisaa jira. Xumura irratti milkaa'ina sagantaa kanaatiif qaamoleen tumsa taasisaa turtan hundinuu bulchiinsa magaalaa Shaggar, bulchiinsa magaalaa Finfinnee akkasumas wiirtuu sirna gadaa keessatti kan argamtan hooggantoonnii fi abbootiin gadaa wiirtuu sirna gadaa keessatti argamtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa warra alangee fudhachuuf qophooftan baga nagaan bara alangeen keessanitti hojjettu keessan isiniin jedhaa ulfaadhaa of kalaa isiniin jedha.